Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jechaa AGM irraa oduu addaa qabannee isiniif dhiyaanneetii jirra. Oduu addaa kana keessatti odeeffannoon nuti isiniif dhiyeessinu inni jalqabaa waraanni wayyaanee yookaan waraanni Tigray Defense Force jedhamee beekamu xayyaara Itoophiyaa lolaaf garas balaliitee qilleensarratti dhahee barbadeesse jechuun beeksiseetii jira. Dhimma kanarratti raayyaan ittisa biyyaatis deebii kenneetii jira. Kana dabalatee odeeffannoowwan biroos gurra isin buufnaa. Tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenya subscribe godhin YouTube channel keenya subscribe gochuu hin dagatinaa jechaa amma kallattiimaan gara odeeffannoo keenya guyyaa har'aa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Waraanni Itoophiyaa askaluu kana miidhaa hamaatu akka irra ga'ee himama. Lola cimaa wayyaanee fi waraana Itoophiyaa jidduutti gaggeeffameen waraanni Itoophiyaa hedduun booji'ameetii jira. Wayyaaneen yeroo kamuu caalaa jabaachaa dhufteetii jirti jechuudhaan namooti hedduun yaada isaanii kennaniitii jiru. Kanammoo kan jedhan ergaa waraanni wayyaanee magaalaa Wuqroo kan Tigraay keessatti argamtu to'atanidha. Magaalaan Wuqroon tuni immoo magaalaa naannoo awwaalchi Najjaashii itti argamutti kan dhiyaatudha. Magaalaan Wuqroo tuni magaalaa raayyaan ittisa biyyaa to'atee wayyaanee duraan keessaa ari'e keessaa takkadha. Amma garuu wayyaaneen lola gooteen deebistee Wuqroo to'achuu agarsiifti. Viidiyoon amma isin ijaan daawwattan kun yeroo humni yookaan loltoonni TPLF magaalaa Wuqroo seenanii qabatanidha. Yeroo isaan magaalaa Wuqroo seenanii qabatan akkuma isin agartan kana ummanni magaalichaa baajaajiidhaan wantoota garagaraatiin bahee waraana ooraaliidhaan deemu kana yoo simatu mul'ata. Waraanni kun kan magaalaa seene ergaa warroota magaalaa marsan jiran irratti tarkaanfii fudhatee loltoota naannoo sanii booji'ee akka ta'es maddeen keenya AGM itti himaniitii jiru. Waraanni Tigraay kun magaalaa Wuqroo qofa osoo hin ta'in magaalaa Addegiraatis deebisee akka to'ate himama. Raayyaan ittisa biyyaa hedduun loltoota Tigraayin booji'amee harka loltoota Tigraay akka galee ragaa qabatamaa irra geenneetii jira. Akkasuma warra booji'aman san keessa waraanni Tigraay yeroo intervii isaan godhee viidiyoo isaanii sooshaal miidiyaa irratti gadhiises mul'ateetii jira. Kanaaf lola askaluu kana Tigraay keessatti gaggeeffame irratti olaantummaan TPLF akka mul'ataa jirutu himamaatii jira. Kun kanaan osoo jiru guyyoota kaleessaaf dheengaddaa xayyaarri waraana qabatee gama Tigraay balali'aa ture. Qilleensarratti daaraa goonee jirra jechuudhaan TPLF beeksiseetii jira. Xayyaarichi kufee caccabuun dhugaadha. Garuu asirratti yaanni warri Tigraay kennuu fi yaanni mootummaan federaalaa yookaan raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa kennu wal faallisa. Warri Tigraay xayyaara kana nutu dhahee qilleensarratti barbadeesse jedha. Raayyaan ittisa biyyaa mootu jecha faallaa kanaa godha. Warri Tigraay akka jedhutti loltoota Eertiraatii fi Itoophiyaa qabatee kan gama keenyaa bobba'aa jiru qilleensa Itoophiyaa yookaan qilleensa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa qilleensarratti xayyaara qilleensa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa qilleensarratti barbadeessinee daaraa gooneerra jechuudhaan gabaasanii. Garuu mootuu raayyaan ittisa biyyaa faallaa kanaa jedhama. Gabaasicha akkasiin haa dhaggeeffannu. Xiyyaarri Tigraay keessatti kufee rukutamee osoo hin taane rakkoo teeknikaati jedha raayyaan ittisa biyyaa. Xayyaarri waraanaa Itoophiyaa roobii darbe Tigraay keessatti kufe finciltootaan rukutamee osoo hin taane rakkoo teeknikaa isa mudateen ta'uu dubbiimaan raayyaa ittisa biyyaa Koloneel Geetannat Adaanee dubbate. Humnoonni TPLF meeshaa waraanaa fi loltoota uffata loltummaa Eertiraa uffatan qabatee balali'aa osoo jiru xayyaara kana rukutanii kuffisuu ibsanii turan. Koloneel Geetannat Adaanee garuu akka jedhutti xayyaarri kufee caccabe kun rakkoo teeknikaa isa mudateen akka ta'edha. Akka gareen finciltootaa kun jiranitti osoo hin taane
akkuma xiyyaarota warra kaan mudatu xayyaara kennallee sababii rakkoo teeknikaa isa mudateen kufe jechuun dubbata qondaalli waraanaa raayyaa ittisa biyyaa kuni. Dubbi himaan raayyaa ittisaa kun xayyaara kufe kana waliin wal qabatee miidhaan qaqqabe yoo jiraate ammoo yeroo dhiyoo keessatti akka ibsan eeruu dhimma kanarratti ibsa bal'aa kennurraa of qusatan. Torbaan darbe keessa Tigraay keessatti waraanni cimaan gaggeeffamaa turuu kan himame yoo ta'u humni qilleensa Itoophiyaa bakka gabaatti haleellaa raawwachuun namoota nagaa baay'ee ajjeesuu madeessuun himamaatii jira. Haa ta'u malee raayyaan ittisaa haleellaan sun kan xiyyeeffate bakka gabaatti osoo hin taane finciltoota irratti jechuun himannaa isaa irratti dhiyaate fudhatama hin qabu jedheetii jira. Xiyyaarri kufee caccabe kun Hercules C-130 kan jedhamu yoo ta'u meeshaa fi namoota kan deddeebisuudha. Bakki itti kuferraa suuraa caccabsaati jedhamee agarsiisu guyyoota muraasa dura finciltoonni TPLF qoodanii turan. Suurawwanii fi viidiyoowwan caccabaa xiyyaarichaa agarsiisan kan qoranne yommuu ta'u namoonni viidiyoo sanarraa dubbachaa osoo jiranii dhagaman akka jiranitti bakki isaa kibba lixa Maqaleetti kiiloomeetira 25 fagaattee kan argamtu Addii Qahalaa ta'uu agarsiisa. Humnoonni TPLF waraana raayyaa ittisaa mootummaa waliin taasisu yeroo jiranitti xiyyaarichi rukutanii akka kuffisan ibsanillee raayyaan ittisaa garuu rakkoo teeknikaa kufe jechuun akkuma haaletti. Haa ta'u malee xiyyaaricha keessa namoonni meeqa akka turan wanti ibsamee hin jiru. Humnoonni waraanaa Tigraay keessaa qooda fudhatan hundumtuu yakkawwan ajjechaa jumlaa fi sarbama mirgoota namummaatiin yeroo himataman jiranitti lolichi deebi'ee hammaachuu isaa hawaasa idil addunyaaf yaaddoo uumeetii jira. Naannoo Tigraay waraana Tigraay keessaa qooda fudhatan hundumtuu yakkawwan ajjechaa jumlaa fi sarbama mirgooma namummaatiif yeroo himatamaa jiranitti lolichi deebi'ee hammaachuun isaa hawaasa idil addunyaaf yaaddoo uumeetii jira. Naannoo Tigraay bakkeewwan garagaraatti humna mootummaa federaalaa fi finciltoota gidduutti lolli cimaan gaggeeffamaa jiraachuu gabaasaaleen torban darban keessa bahan ni mul'isa. Humni Tigraay Defense Force jedhee uf waamu magaalota naannichaa hedduu akka qabate kan ibse yoo ta'u namoonni ijaan arganis loltoota bakka garagaraa keessa socho'uu dubbatu. Humni ittisa mootummaa federaalaa garuu injifannoo gareen kun argadhe jedhu oduu sobaati jechuun fudhatama dhabsiiseetii jira. Dubbii himaan raayyaa ittisa biyyaa Koloneel Geetnet Adaanaa lolli cimaa akka ture mirkaneessanii lolli gaggeeffamee gaggeessitoota qabuuf jedhan. Dubbii himaan kun itti dabaluun oduun finciltoota magaalota qabanneerraa meeshaalee loltoota boojineerra jedhu sobaadha jedhaniiti jiru. Jalqaba ji'a sadaasaa darbe haleellaa buufata humna waraanaa biyyaa Tigraay keessa jirurratti haleellaa raawwate hordofee lolli kun ka'ee kinootii hanga ammaa osoo adda hin citin itti fufeetii jira. Odeeffannoo kenna irraa maayitiin dubartiin USA jaalalaaf jecha odeeffannoo waraanaa dabarsitee kennite hidhaa waggaa 23 adabamte. Waraana USA keessatti qondaalli afaan hiikuu hojjettu odeeffannoo dhoksaa lammii biyya biraa gartuu hidhattoota Hezbollah waliin hidhata qabutti dabarsitee kennuun himatamte hidhaan waggaa 23 irratti murtaa'e. Dubartiin gannaa 62 Maariyaam Toomsaan Iraaq keessatti maqaa namoota madda dhoksaa odeeffannoo USA ta'anii nama hariiroo jaalalaa waliin qabduuf kennuu ishee amanteetti. Kana kan goote umriin koo kanatti nama na jaallatu argachuu wannan barbaadee fi malee eenyuyyuu akka miidhamu barbaade miti jechuun dubbatte. Abbootiin alangaa maddeenii fi loltoota USA rakkoof saaxilaa akka jirtu beekti ture jedhan. Murteen Maariyaam irratti murtaa'ee yakki isheen amantaa lammiilee USA lubbuu namoota madda ta'anii balaaf saaxiltee fi loltoota maayilota ishee turanii gurguruun ishee hangam cimaa akka ta'u agarsiisa jechuun biiroo haqaatti hoogganaan nageenya biyyaalessaa Joon Deemers himeetii jira. Libaanoonitti dhalattee lammii USA kan taate Maariyaam wirtuu waraana USA biyyoota birootti afaan hiikuun kan hojjechaa turte yoo ta'u odeeffannoo mootummaa USA
dhoksaa ta'an ilaaluuf eeyyama qabdi ture. Bara 2017tti yeroo hojiirra turte nama mootummaa Libaanoon fi Hezbollaa waliin hidhata qabu waliin hariiroo jaalalaa eegalte jechuun abbootiin alangaa. Gartuun siyaasaa Shiyaa fi hidhattoota kan ta'e Hezbollaan Libaanoon keessatti humna cimaa kan qabuu fi Iraan waliin hariiroo kan qabudha. Maariyaam nama kana waliin kan wal qunnamaa turte viidiyoo fi ergaa intarneetaa dhoksaa ta'een. Abbootiin alangaa akka jiranitti Maariyaam odeeffannoo dhoksaa nama kanaaf akka kennituuf kan kakaasan bara 2020tti sochii waraanni USA Iraaq keessatti taasisaa turedha. Muddee bara 2019 keessa waraanni USA yeroo gartuu Hezbollah irratti xiyyeeffachuun Iraaqitti yommuu haleellaa eegalu Maariyaam wirtuu waraana addaa USA keessa hojjechaa turte. Sana booda amajjii bara 2020tti yeroo haleellaa USA hoogganaan waraana Iraan Qaasim Suleymaan ajjeefamutti jaalalleen ishee kun eenyutu USA akka Suleymaan irratti xiyyeeffatu gargaareen kan jedhu irratti odeeffannoo akka kennituuf gaafateen. Gaaffii isaa kanaafis tole jechuun dubartiin kun odeeffannoo tika hedduu koompitara waraana USA irraa fudhachuun kenniteef. Maariyaam jaalallee ishee kanaaf yoo xiqqaate eenyummaa maddeen USA 8 odeeffannoo biroo 10 kenniteetti jirti. Maariyaam to'annaa jala kan oolfamte qondaaltonni FBI wirtuu waraana USA keessatti gurraandhala bara 2020 keessa ture. Egaan daawwachaa fi hordoftoota keenyaa odeeffannoon keenya guyyaa irraa kana odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agarruutti nagaan naaf turaa.